akkamitti mul'isi bijaarran adda ba'uu danda'an. Nama sadiitu wajji haasa'e telegiraama kanaan. Nadhii Gammadaatii fi mul'isii fi Galaasaa gaara jiru walitti bakka takkatti Galaasaa wajji walii hidhanii haasawan jechuudha. Wareegamni mul'isoo akkam ture? Eenyutu ajjeese? Kuni cubbuu adda bilisummaa Oromoo irratti uummata Oromoo irratti dalagamte taseenaa wal saamuudhaati. Isaan keessaa miseensota warra ta'an jee nama tokko Zagayyee Asfaaw Abdii miseensa ABO'ti jeeti maqaadhe kitaaba isaa keessatti. Zagayyee Asfaaw Abdii ammoo interview artist TV irratti godhe keessatti gaafa hidhamullee ABO na shakkanii na hidhanii garuu miseensa ABO hin turre jeeti hime. Dhageettiin feetu jarri ibiddirra dhaabbataniiti adda bilisummaa Oromoo uuman. Hundeeffamni ABO Finfinneedha moo? Nin barbaachiftuu namni jeleenjo. Nama yaafnee uummatatti himnaan sun hin barbaachiftuu namni jeleenjo. Amma gaa wallallaalaniituma laal. Namni hubannaa walqixaan qabuun hin ansiinju tanaa jechuu keessa. Bilchalti siyaasaan jirtu. Jaarraan hoggaa dubbatu hunda waan guyyaa sanirraa kana sheenaysu odoo jecha leencoo san fudhachuu baanne. Kana sheenaysu du'a jara sanirratti uummata Oromoo yaamneetuma odoo itti beeksifne ummanni Oromoo seenaa guyyaa sanii barreeffate. Dhagayamtee irra sirrii turee. Wanni sun na sheenee isaa jaasooressa jaarraa abbaa gadaa. Waan leencoo san fudhachuun yaada san fudhachuun. Leencoon akkana jennaan hicittuma dhoysuudhaafi tajettu fudhatan jechuudha. Hicittuma dhoysuu diinni kan dhageenya akka dubbiin tun gartee babal'attee qalbii caba kanan finne. Akkasuma fudhatanii dubbii leencoon jee akkasumatti irraa fudhatan kalaas. Sirriidha jedhanii warraa fudhatan jechuudha. Dubbiin sun ammoo balaa uumtee balaan isiidhaa yeroo hedduu deemtee gaaga'ama gurguddaa fidde. Ammoo akkatti gaafatamaatti hoggaa jettu namni riyaalitii tana beeku akka nama tokkotti. Leencoon lataa waan irra ama 50 booda hime tana. Odoo taatuma tanaa gaafuma san eega yeroo hedduu innilleen ni ja'a. Innilleen afaaniin annama tokkoon jaarraatiitu baaruu jeese takkaa je'een beekuu ja'a. Namni dura arge Xaalii Abdiitii fi kunoo Dr. Mahammad Hassan faadhaa ja'a. Isaanittis akkasuma jeetiin himee badhootu nu fixee je'ee malee an takkaa jaarraatu nama jeese baaruu jeese takkaa je'een beekuu ja'a. Ammoo akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadame leencoon ittuma fayyadame tajettuun qaba. Silaa akkuma nama tokkottu akka jaarmee siyaasaattuu dhiisi. Akka jaarmee siyaasaattuu dhiisi. Wanni badee saabadu. Dhaabni siyaasaa yoo fagaate leencoomaa dhugaa tana himta jee isa tufa. Hoogganni guddaan isaa olii ka isa tufuu danda'u inuu yeroo sanitti hin turre. Sadarkaa diipiloomaasii biyya alaattis hoogganni dhaabaa ka isa tufuu danda'u yookaan dhaabarraa isa ala godhuu danda'u hin turre jechuudha. Gaara keessa eega Magarsaa Bariifaa wareegaman. Eega Magarsaa Bariifaa wareegaman. Galaasaatu bakka bu'e. Nama 10 hooggana nama 10 ka bakka takka yaa'u barsunuu waan tokko nama agarsiisa guyyaa gootota hamma hoogganoota 10 jaarmee guutuu jechuun hooggana dhaabaa geggeessu 10 ka jara kanaa booda jaaruma faa boodaa'u galaasaa wajji ilmaa'u jechuun galaasuma duraa'u ka jiru nama 10 ka bakka takkaa yaa'u hoggaa wareegaman booda eegas booda galaasaa fidan 80 booda galaasaan dhufe. Namni dhaaba kana gara yuttuu oofaa ture leencoodhaa jechuudha. Silaa leencoon bakka lubbuun namaa sababaa saniin dhugaa inni beeku saniin gaaga'amiinsi qabsoo siyaasaa Oromoo irratti waggaa 20 ilmaan Oromoo wal nyaatan kana sababaa jecha tokkicha. Dubbiin inuu arra adda bahaa jirti malee dhugaa taamteen fudhatamne arra dura haga fedha yoo inni jees nama biratti akka itti beekamtu. Ijoolluma Wallaggaatiif fi Tuulamaa birattuu akka itti beekamtu. Ijoollee Shawaadhaatiifis gaafii ture. Eenyu duuba yoo badhoon baaruu jeese habadhoo jeese oo eenyu akkana jetti. Ijoolleen kun gaafii ta'e keessatti hafe.
خلافو جاراتو جيسيتو وقا شنتما خنا ديماتو الردبين أمتاف أجايبة تاتي ملتشا جرتي مالي haga adu arratti amma ga ajaa'iba namatti ta'ee gaafii namni wal gaafataa jira malee jaarraatu baharuu jeese qofa wanni ja'amaa ture isin takkittiin tun gatii nama kafalchiifti seenaa gurraattiidha cubbuudha itti gaafatama guddaa jala nama galchite jechuudha sadarkaa hooggansaatti namatti gaafatamu keessaa tokko inuu leencumaa seen jechuun barbaadeeti ka dhugaa tana awwaalee taa'een isa qofa hoggannummaan adda bilisummaa Oromootu walqixa isii tana hicitti tanan beeku ture jechuudha. Hangana dhiigammadaatti. Kanaaf jecha tanarratti waan takka taa'ee isii dabalu. Hadhoo isee qabee taa'ee leencuma jechuudha tana hunda. Hadhoo isee taa'ee leencuma. Jaarraan anaa mitiidha ifirraa ari'ame waraana qabu dhabe. Waraana guddaa jaarrate dhabe. Dhabe waraana dhabe. Waraanuma isaatu loleeni. Itti waraana raammis gamaa fi gamanaa ja'ameeti. jajjabiin raammis gama du'a bahariitii booda halkanii guyyaa jaarraa barbaadde halkanii guyyaa hidhatee waraanni jajjabiin bobbaafamtee ergamtee jaarraa bakka dhaabbatu dhoorkanii jaarraan akka laafatti waraana isa bira jiru murna jajjabii eeyduu isaa wajjin buttaa isaa wajji jiru dubbiin badde ilmaan Oromoo anaa jidduu jiru anaa astaa'u أنا إنسان جدو جرو نرى ولي لولاني أكتاتن هنگ ترتيبني برا دفو ديما غلا إسن جولين نو جيرتن ديما درجي تركيف كان ناجي ورار كيف كان نخيسا غافسن أبولي سخية أدا برارتي محمد عبد الله ورا غافسن ورانا دبل سما أورمو سنراتو كوتي خغالي واتاري تركيف كان إبساروبا هدو جولين عبد الرزاق شيخا نموت هدوتو إفكان يجول لأن تشرح إيه سببا سنرة وانا جايبة ستو وانت عمتاتي أجايبة تنمال لي دينك سيفتشو في أجايب سيفتون سيم غارة مولتاتي جولي ججبي نمالما ورانا ججبي خنجارة بربادو في سنكيفتي فونك علتيك أنت إفتي غوغويفتي بوبا خيسا جرادو بوبان دم ديمتو تون نمني ورانا خانا بوباسي بوباسا دافي مغرسا بريتي قورانا خانا ججبيت انا بوباسو راميس قمر راس اس بوباسو جول ليتنا جلا نمني سدي جلا بافتن تكو بلي سغي نمني تكو هقار راتي بيجي تنجر عبد الله سبو جنان نورز امريكا تنجرات نمني تكو واريو جنان جولن توني جارا جرافدو يوخا جيفتني دو اسافدو اجا جهنم بوباتي ججبينتون اما يوغا غارا ملتا سر كامفتن مرنا ججبي خنا جلا بد جارا جيسا في دجاني وان تجيف نمبينو يا ديرو نوتي حركما جارانا جيف نو جاران كم asuma keessa baafannee reebnee ceenee aboo sijjeesuu deemna baafamnee yaana yoo biyyi botanaa badii taates dhayinatti mukamna yette ijoolleen baafatte waraana kana keessa halkan bakka isaan bulanitti ijoollee tana reebaniiti ijoolleen tun odoo oriitu gaara mul'ataa خيستي ورانا توك ورانا قلمو بوتا قلمو جاني ورانا خنا دفته وراني ججبينا خجولين تون كيسابا فت دول جلا اوريو فانا جولي تنا ورانا خنا نكني ورانا خنا خيسا سينني ورانا خنا خيسا كقبني وراني خلي الرول قبي جچ جولي تنا رت odoo jaarraa biran gayin waraana kana dhufte ijoolleen tun waraana kana duraa seente jajjabiin ijoolleen tun biraa baafattes dhuftee seente ijoollee tana fuunee yaana jaan kaan fuutaniin deemtan kaan fuunee deemna jaa jechuudha asumarraa abbaan buttaa kanaa galmoon kun jaarraafatti Abduu Jaliil Bookeefatti
بوخي هرافت إرجان كنت جتشو جولة أنا يوار مافور أنقطوف ديمن مر ججبيخن ور جولة تم برابافت ورانا خناتو تديده أبو دابدا نوتي سنتي سنكنن ودابدا أبو مالي جولة نزني ويوات رب ما جاء جرا خنا نكننا نفيت وديمني أكنا جت ورانا خناسا سكبني جولة تناس كبني إفكيس كبيب بطانكن جرافت ميلير كيجو جولة تكتا إسام برابافا باتي ديمتو تنو خيسا دفته أسكا كبني خنو نرافورا نيغتو ديمني ندير مدى هوغن سيدا باجيچو غوبيلي خنا جيران أسر جار في ملسي بوخي بوتان غوبيلي خن غارا ملتات خيت دكي جيچو أسيت أره هوغن ندابا ولد دفو ديما جيچو ولد دفاني دبين شكك أبدي حتى واني اللي مبكتنا جيرا ما مغرسا بري اللي دفو جيرا أسر ولين تتاول جيتا نرى مالي سببان جولين ركون جولتا وان جولين تنتبافت وان قدو ديما أكم جاري كورا خنرتي مرين ما سيبوت والجيتا نرت أكمي تكا جولين سببا جولين تنتبوك أبدوف أكمي مرين جولين جار برارو دا أوريتي ورانا خنا سنتي درا سنتي أسكيسا كبمت ورانا خنا خيسا كبمت ورانا خنا ترجيتشي ديدي خنو ديدي أما دبو متناوه مجدا إيرو مي ولد ديبنا وان جولين تن اتدو أكدم تو اسم فردي دو أتغو تنفتن جوليتنا في التنف والقافنا بالما كبني الدخان جانيتي الدخان وانسي أجايب سيسو زبيري حاجي بشرى جانيتي زبيري حاجي بشرى خني في أبليس إسا خليل حاجي بشرى أبا هو جنا ججبي إرجمتي ديمتو تم خليل حاجي بشراتي خليل حاجي بشرى حاجي بشرى أنا خاني درجين لفرش ورشتي سن جول ليساتي خليل حاجي بشرى دا هو جنا ججبي تنان أما جارا بربادة ديم إرجمي زبيرين كن غافا أبان ساوريغا مدوسن درجين أجيفتو سن غافا لوتي سن قلبين چابتيتي دوا أباسا سنرا إفرا قاين ساني تنس قدورا فرا خراق أي ديبي قاي جرا قلبي مچابان فرا انقاف سبتناو ماتين سا دمتي تكو قلبي چابا جرامي بركنغا أما فرا غليك أي جرا جارم فان زبيري حاجي بشرى بيرا غورانيتي تاتي هند زبير تاسوني ميسن سما ساني تملي زبيرين كن كمال سوري يا رب غدا خنا جالت اتي غوراني ابورا كوكنا بوي ركون دفتي دبي وان تولي وان بيراتا هوديما كوبا بادو جانيني جارام فان mana Zubairi gatta ani gojo tana asma wajin ta ani wan arkatan wa dugani wa khutatani khutan Zubairi bira akasu ko baka badu jani wan de majiru Zubairi temani obbaleysi sa khajajjabi dan jarra barbadu khalil ajibu ita duf man Zubairi khana qayatan abo jarra garte تكما دورا جاراني سبيرا دوفي أسين بيتا خنا خوتي لوك زبيري وارفو جاراني ميفوان دي ماجرو درو داكي جارا أسين أتشو خوتي خنا هندوفنا كان جنة أبو يدو فني أسين أتشو خوتاني جيدو ما خرا غمنا كاتيل شيچو خرا بيرا كاتيل شيچو خرا جاران فان كوتان كنا مي غمنا كاتيل شيچو متى أدك أبيك أبليسي حاجة سكول برباد ريبا ما ترجعران جولو مهرر جيتين وسنجتو خير ببا فمي ورانو مانكونو حاجة توك حتى هنگا غولي فاز دبلت هنگا جبوتي تورا أريخيسا جارا أريخيسا غولي نما توك
dhugaan jirtu isii tana hayni jiru kana damma hin jiruun siinju waan kana bilchalti siyaasaan jirtuun waa hubachuun hin jiruun an siinju isa kana amma osuma kanaati odoon fagaatin dura jaarraan faan gaara mul'ataa keessaa xuluqataniin bahin dura asuma naannuma tana jiran muraasa tokko ka ibsaa roobaa ajajuutiitu ka eeyduu jaarraadha naannoo jaarraan fi warri isaa wajji jirurraa moggaa alatti muraasni naga eeyduun toora san tiisitu alatti magarsaa bariidhaa nama torbaa wajji qabdi. Magarsaa barii hoogganaa guddaa san warruma jaarraarra bobbaasee jaarraar barbaadaa jiru kana isaa fi eeyduu isaa nama torbaa wajji magarsaa bariidhaa eeyduun jaarraa tani fagaattee halaalatti naannoo keessa qaxxaamurtee deemtee warraa naannootti tiisitu jechuudha. Qa'ee jaarraan jirurraa fagaattee alatti waa eeydu jara qabde magarsaa barii kan sin dhiga wareegame san nama torbaa wajjin eeyduu isaatii wajjin qaban. Jaarratti miila ergoo ergan kunoo qabnee warra nu barbaadaa jiru. Magarsaa barii qabnee jaaniin jiilcha qabnee jaaniin jiilcha qabneeti nama torbaa wajji harkaa qabnaa jaanii ergaatti ergan. Waraqaan jaarraan deebise dafaadha qawwee isaanii deebisaa fi dafaa amma gadhiisaadha jaarraan deebise. Nama Oromooti qabnee akkatti goonu hin beeynu waan jaarraa kan akkatti himnu hin beeynu. Nama santu maqaan sadarkaa sanitti xuraate. Amma dafaa jee waraqaan inni itti erge amma dafaa qawwee isaaniitii fi isaanis gadhiisaa. Cubbuu isaaniitiif isaanuun turanii isin dafaa qawwee isaaniitiif lubbuu isaaniillee dafaa gadhiisaa jee waraqaatti katabetti erge jechuudha. Gurbaan muraasa sanii waraqaa sana garraan jara gaduma dhiiseeti naannoo san gadhiisee moruma jaarraan jiru dhufe sa jaarra ati ifiifuu barbaadamtaa jirta. Warra nama sirra bobbaasee si barbaachisiisaa jiru duula kana sirraa ittisaa jirra. Hoogganni kun hooggana waraana kana bobbaasaa jiru isaa fi bobbaasaadha. Hay ati bakkuma hooggana adda bilisummaa Oromootu hin jirtu. Nuti lubbuma teetiisuudhaafuu dararamu jirra. Yoggaa nama waraana sirra bobbaasee si balleessaa jiru. Harkaan qabnes gadhiisaa jettaa ati dubbiin teena dhibdee jeen. Amma abalullee jee seenimu. Fira sooressa jaarraa abbaa gadaati mucaan kun abbaan muraasaa kun. Fira guutuu. Abalu jee maqaasaa dha'umman barbaadu. Rasaasa kanaaniin mataarraa hanqa gubbaatti si dhawamu asii deemtaa jeen jechuudha. Mucaa fira isaa aanaa isaa. Ka inni lubbuudhaa akka dhugu yoo du'a taate isaa wajji du'u. Sirriidhaa gadhiisi siin jechuun kiyya sirriidhaa meeshaa isaatis deebisii fi jara wajjin qabdee wajjin gadhiisi jechuun kiyya sirriidhaa naaf beekamoo siif beeka jechuu gadhiifamuuti turra sirriidhaa. Yoo cubbuu taate cubbuun isaaniitu isaan hin dhiiftu. An ajjeesi siinjee ajjeesuudhaaf bu'aan hin jiru. I know nin beekaa kan waraana nurra duulchisaa jiru akka isa ta'e. Naatu beekamoo siif beeka. Fuula kiyya duraa deeminaan jeeje. Fuula kiyya duraa lubbuun jira namni sun arra beeke. Akkamitti diina kee kan nuti harkaan qabne kan nu barbaadaa jiru kan nuti jalaa si dho'isaa jiru harkaan qabne gadhiisa akkamit jetta. Womaati gootu si wallaalle jeen gaammu gurbaan mucaan kun fi abbaan muraasaati. Fuula kiyya kana duraa deemtamoo gubbaarraa hanqa jalaattiin si dhoosa jeen. Rasaasa kanan mataarraa hanqa miilaattiin si dhoosa jeen. Gadhiisi siin jechuun kiyya sirrii jechuu isaati. Jaarra jechuun nama laafaa miti. Unbelievable. Duuba dubbiin akka jazaa isaan taane qooda isaan taane fayyaalessummaa isaan taane nama dhugaa ta'uu nama haqaa ta'uu isaan taane shirri isarra dalagame waggaa 50 irraa namni jaarraa qooda isaa
تنافين سينجا وني بارون أما لينجون كخطب خنان دوغان جاراني باتجي مليونز دوغان إسامي خماتمان بدي جرتي kanaaf jecha jaarraan nama akkasii ture nama yaadachiisa jaarraan kun nama akka makkate namatti ibsa magarsaa barii eegas booda amruma rabbiitiin kuno haala taameen kashi dingat taameen nama hudhanii wajji kute jechuudha sila jaarraan guyyasan nama bifamma himaniin kanaan ittiin fakkeessan kanaan ittiin isa himan kanaan odoo ta'e ni hinaafa gartee nama barateen fedhu jaaniitti haasawan saniin silaa guyyaasan murna saniin isaa fi torban sanuu hochiisi ja'an jechu hin jenne mucaa inni fira ta'uufiin wal dhabe akkami gadhiisin an jetta hoggaa mucaan dhufee jiru sirriidha gadhiisu qabda yookaan kan na duraa deem jeeniiti siin dhawa malee na duraa deemta kun deemtu jeen jechu mucaan sun achirraa jalqabee qaabsoo bilisummaa Oromoo keessa harka miila baafatee kute dhabame lubbuun ni jiramu warrallee nama kanaati jaarran nama kana dhugaan isaa kalaafatti himamuun hin danda'amu amma cubbuun irra dalagamte xiqqoo miti jaarrarra cubbuu dalagamu jechuun ummata Oromoo irratti qaabsoo bilisummaa Oromoo irratti cubbuun dalagamtu yes hanga barbaadanitti haga danda'anitti kaayoon isaanii numaa galma geesse nama jechisiifti yeroo garii ani waan hin juudhabe fayyaada ibaga takkitti matana nuu jette qalbii ummata Oromoo tabiraa keessa warra jaarraatu baaruu jeese tabiraa kuban qabne jaarraatu baaruu jeese jee yaaduuf hubannaa takka fiddee tunis dhugomarraa takka fayyaada jechuu haganaan hin gabaabse an dubbii kitaaba leencoo taaftees baasi jechuu hedduu gaariidha adeera gaafii lamaan takkaan nu hafe ni gaggabaabsina saa hedduun suraa fudhadhee wallaahi hedduu galatoomi waa'ee hundeeffama abaawraa gabaabsineetu mutu ina tana gabaabsineetu waan leencoon barreessee fi kana tuune jaarraa abbaa gadaa viidiyoo isaa kan Jaafar Alirraa waraabee keessatti guyyaa 12 baatii 12 bara 1969 akka lakkoofsa Awurooppaatti abaa hundeeffamuudha hime viidiyoo isaa keessatti maaliif seenaa biraa gartee namni biraa beekus akkasuma beeka waan taatee jecha leencoon ammoo 1976tti hundeessinee jee waan tokko kaasuun barbaade bakka tanatti tun gartee seenaan abaa'oo dabsamtee akka barreeffamte namni hundinuu marka akka nama tokkotti dabsamuu si keessaa waan takkaan akka kitaaba leencoon waan jiru takka kaasuu barbaade akka fakkeenyaatti horri jalqaba abaa'oodhaa kataan simame finfinnetti jee leencoon kitaaba isaarratti foolii baay'ee afurii mokkanaan si'a warra walgahii sanirra gartee muudame keessaa baaroo faajii kun muudamanii jiran jeeti maqaadhe isaan keessaa miseensota warra ta'an jee nama tokko Zagayyee Asfaa Abdii miseensa abaa'ooti jeeti maqaadhe kitaaba isaa keessatti Zagayyee Asfaa Abdii ammoo interviyuu artistii TV irratti godhe keessatti gaafa hidhamullee abaa'oo na shakkanii na hidhanii garuu miseensa abaa'oo hin turre jeeti hime afaan isaatiin. Kun wanni nama agarsiisu hundeeffamni abaa'oodha. Nama gartee miseensa hin ta'iniyyuu miseensa abaa'ooti jedhanii gartee himuu kitaaba keessa eega jiraatte waa'ee hundeeffamaa ammoo wal nama gaafachiisu waan jettuun ibsuu barbaade bakka tanatti. Mee waa'ee hundeeffama abaa'oo irratti akkuma amma kaafnetti hundeeffamni abaa'oo Finfinneedha moo fayyaade kana gabaabduma deebifna maal seeta yeroo dheeraa dubbiin takkittuma soorisi jaarraa abbaa gadaa yeroo dheeraadhaaf nuti barachaa haasawamaa dhufte bu'uureffamni adda bilisummaa Oromoo yes 12 bara 1969 Mugdishoo Garaaja Abdullahi Lungo Mahamud Umar Qaadiitiin Abdullahi Lungoodhaatiin Mahamud Bookeetiin namootan akkanaa murna qeyroo ganamaa jalqabaatiin addi bilisummaa Oromoo Mugdishotti uumamte Mahamud Umar Qaadii faatu uume Mahamud Umar Qaadii kun nama qabaataadha Mugdishoo san keessatti Abdullahi Lungo namni jedhamu nama qabaataadha jaarraan ammaan tana qaabsoo Baaleerraa gara Somaaliyaa seenaa jira gara Baaleerraa duruu jeneraal Waaqoo bira gara Baaleetiin qaabsoo keessa turanii achirra uummata akka harkaan qabu qabeenyatti hin qabu kaayoo qabuu fi waan kaayoo qabu irratti waan jaaruu barbaadu irratti qabeenyaa sittin qabu namaa sittin qabu ture jechuudha yoggaa dhaqu Mugdishoo dhaqu jara kana warra bara gaafa xaaliyaan biyya san dhaqe ummata kan harkate jechuudha
ورقة بينك أبركة يجج عبد الله لونغوتي في محمد شيخ محمد عمر قادي شيخ محمد عمر قادي أدبي لسما أورمو بوري سوداف نما كبينك أبو خني ورشا مخ طاولا تولچو هلافا مخ قرو مخ مكنو لانك منانجارن دلغو سوماليا خيسا يرو سني برسنت ورشا كسي سدي أفرفا قبيچو لما أدبي لسما أورمو بوري سوداف جچا ورشا لما غرغوري شيخ محمد عمر قادي جرزون ور أدبي لسما أورمو جارا من إساني تغتائي على بابوچه خايو أدبي لسما أورمو دريرسي نمر ريامي خورتو كفا كان ات أدبي لسما أورمو بوريسان توكچان دورا خجل قبا جام خبيجة علات گويا جل قبا أدبي لسما أورمو دا بوريسان آبا أو بوريسان ورانا بلسما أورمو بوريسان إسا توكچاساني إيغس بودا سوماليا راخاني يمن دكاني لنجي ورانا سوريا عراق فلسطين يمن لفتن هند خيستي أركتني ميشالولا أركتني ترباتم موتا خيسة بردي بخدا سجل ترباتم مدة جا خدا لما قويا خدا تربا بردي بخدا سجل في ترباتم دوني يابتني كيرو مرنا كيرو غنما غوتو جچو نما صدو ميجا هدن نو غوتو دان مكا أدبي لسما أورموتين دوني يابتني دونين أدو ببيدان بحر خيس أوفت غما بحر صومالي غما زيلا خنفت أستيغا صومالين مرسيته دچي سمي مرسيته مرنا سنغوتو نما صدو ميجا قبدي مقدشوت من ديرت من هدا من ديرت وقاشني في بلتي خد على مهيته يجو جربا وقاشني في هنگا ترباتا ميشاني تيجو ترباتا مهيدا مني هنگا ترباتا ميشاني دروهي دا من جرم فما قد بلسما ورموتين وريقا من جلقما رمضان حسين خليل قياب سمالينا كتيسان مرسيتي جلا قبار رساسا مرسيتي قبضتنا نمچي وريقا ميجو مرنا كيرو غنما أدى بلسما ورمورا نمچي وريقا ميجو أدبي لسما أورمو يرو إسان أما هاسا وانتناميتي درو وريقمني خفالي جارم باني دامن أدو جارم باني داجرن مرني إلمو كلتو خيامان اتيافي خدرانو أدى والفود يونوتي بانوس خرطي أفنوس اسم مرنا لمدا كتاتني ورج أبسي دلي سبيلا خانج أبسي كتاموري أوروميا كابسوتنا بيينا كتاتن اسم مرنا لمدا تقباوا هاقا بكنوتي جينيو أجيسانو ترى جتشو دا وري برادم يوغا دبين ديمتي جارم فان هدامو دا جياني مرني إلموك التودا هنگا برغا غولا تكما عرب ريجي رتلي مسرت إلموك التوفان دكاني غافا سن سوماليان تن عرب ليجي خيسي جرتي سومالي تو هدي akka gannuudii san jechuudhaaf jaarra duruu elemoo qilxuufaan duruu dhaqan jechuudha. Gola tokkummaa Arab Liigii irratti yaada kana dhiyeessan akka Somaaleen uummata san kunoo waraana adda bilisummaa Oromoon nurraa qabde Somaaleen nurraa hiite nu gadhiisiisaa jechuudhaaf Masritti iyyannaa Yaman keessan ambaasii Yaman keessan akkasitti dhaqanii ijibbaanni godhamini nafne gajaarruma faadhaa elemoo hidhaa baafna dadhabnaan isaantu gara biyyaa qaceele jechuudha dallee cabsanii. أسابين جا إنسان جرّا أسابين أسين ولون قديد أفني أوروميا تنا شواخي سقدي قد أمرني أسمع أفني قبّا قريتشا خنو سيننجتو بردود دين أفني جتو رجلي تاتين قد أفني كسينني قبّا قريتشات وريجما برام ما إنسان جان كنا ندابة شجرت فين ندابة دبلسوا أورومو دابن خجان كنا إلى موكل تو ترباتا مي سديس سنت وقاتو كويرونغون نخيست درو باتي شنفا قويا سقلي بردي بخود سقلي في ترباتا مي عفر وريقمان تمران إسافي إلى موكل توتي في أحمد تكين وريقمان تمران جاجو نما براديسي كورنيل مهدين فان عبد شاو إنيو جرموتم من سومالي ديماتي دبي تكا إثيوبيا خيسا دبي جرى أرمتي هيني هركاك أبنو خان جرفا
murna isaanii tokkootiitu biyya keessa seene jechuun laal gaafatanitti waan Oromoof Oromiyaa jaan Somaaleen dhagayitiin feetu Itoophiyaan dhagayitiin feetu jarri ibiddarra dhaabbataniiti adda bilisummaa Oromoo uuman ibiddarra dhaabbatanii deemaa qoraddaa jara armatti hinee jirru kana gareen isaanii tabiraa biyya seente jaaniiti Korneel Maadii kan Korneela Somaalee ta'e achitti ergan gubbaa qorichaatti jara keenya kana baatii meeqaaf jala turanii arkatan isaanii torbaan tokko yeroo ngeenya wajji ture wareegamni dhufe wajji wareegaman elemoo wajjin Korneel Maadiin fanachi wareegaman nama torban wareegaman keessa jira jechuudha Korneel Maadiin ka Somaalee irraa ergame sochii tana qorachuuf jecha ka Somaaleen ergite jechuudha duruma adda bilisummaa Oromootiin elemoo qilxuufanuu 74 wareegaman xumuran 73 seenan adeero jaarraan fan bar adda bilisummaa Oromoo 74tti eegalam 76tti eegalamte uma jechaa oolan kunuun beekamu 74 imo 76 imo kan 73 ja tuni seenaa wal saamuu jama seenaa wal saamuu seenaa dogoggorsu seenaa cubbisuu jama kana gaa badin murna kanaan adda bilisummaa Oromoo keessa dhufte tokko kana jechu seenaa dabsu seenaa dogoggorsu seenaa wal saamuu yeroo tanatti gaa jaarraan korri lamadaa kan adda bilisummaa Oromoodha hora saaqataa kana jechu kan marsaa eega hidhamanii hidhaa bahanii Finfinnet leencoo fi baharuu dhaqan bara 1976 akkuma Somaalee irraa dhufanin Finfinnee gaafa isaanii caasan huma takkan jiran jaanii barhimanii mi'eesonii fi icaatii fi maalidii malee wanni takkan jirtu sadad malee wanni takka biyya keessa jirtu paartuma siyaasaa tawal biyya bulchuuf wal dorgomtu ala wanni maqaa Oromootiin lafarra jiru takka kan jirre baharuu fi leencoo qaamaan walit dhufaniitiitu ifatti himeef jechuudha. Maal barbaachisa qabsoo hidhannoo qabsoo qoreellaa arraa booda maal barbaachisa biyya bulchaa jirraa bara isin fayyaan qabdanii jaaniin boo kun ifa waan jaarraa fi mul'is hin jaame jechuudha. Barri sun bara 1976 jechuudha. Gaafa jaarraan fan akkuma hidhaa baarii biyya seenaniin dhaqanii qunnamanii jechuudha. Adeeroo kuni cubbuu adda bilisummaa Oromoo irratti uummata Oromoo irratti dalagamte ta seenaa wal saamuudhaati malee adda bilisummaa Oromoo beekamtuun Muqdishootti bara 1969 ta bu'uureeffamteetitu adda bilisummaa Oromooti. Tasanii booda yeroo adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo jaarrachuun ala bu'uureeffamni adda bilisummaa Oromoodha. دينا خيسة تيسيتاتي زكايا أسفاو درجينا exactly هاي درجينا مالتو مسين زاد بلسما أورمو تنافيني سنينجا نوتين بينو جرى أرمو أوليخنا درجي في إيجات مالتو أدقودي ورما أدى بلسما أورمو أمنجوخون إيجاتي في درجين أبولي يعني نما توكو قاما توكو أديرو هيك التنساني اللي انتك dubbitu gara babaase icittiin tumbar gara biraatiinis waa hedduu wajji waliidhatti Mangistuu Hayilamaariyaam illee fonqolchitti godhameeti bara jeneraalota Oromoo barasanii Mangistuu Hayilamaariyaam torri guddaa isaanii fiti sababaa icittii fonqolcha mootummaa dargii tan Mangistuu irratti mootummaa keessa teenya fonqolchine bakka buuna akka arra namni itti jiru kana bakka buuna yaada juun akka itti dargiin tarkaanfii fudhattee bar mi'eesonii fi icaatii hunda bakka guysitee baqachiifte hanfitte akka taayilee fidaa faanis du'an qaamuma Oromoodhaa ka cinaan tokko dargiidhaa cinaan tokko icaat cinaan tokko mi'eesson kanuma bee ayileen fidaan dura ta'a mi'eesson sadiif jecha gartee Oromumaa sadarkaa tan hundarra waliin gee yeroo kamuu ergamni diinaa qaabsoo bilisummaa Oromoo keessa mooraa qaabsoo bilisummaa Oromoo keessaan baane adda bilisummaa Oromoo ni saaman tanammatuni ta cubbuu ta olii tana maal jennan nuti seenaa keessatti ni beeyta tamaleen combaan nu jaaree jutan adda fonqolcha adda bilisummaa Oromoo jennaan fonqolchaaf jaaramte adeeroo ummanni Oromoo haa beeku haqa kana dhugaa tana haa beeku addi bilisummaa Oromoo shaggar teessee jaaramu mooraa diinaa keessa teessee jaaramuu hin dandeessu tana hanqarumaan siinja addi bilisummaa Oromoo dhugatte sani tuni sobaa kijiba asuman kallatti tanan wanni ummanni Oromoo godhu yoo jiraatte hawaasni Oromoo akka Oromootti
yoo dhaloonni generation kun dhaloota akka qabute seenaa cubbifamte tana diriirsuun dhaloota kana ilaallata. Jaarsi kun amma umrii fillee deemee kutaa jira. Kitaabnummaan isaa kun akka waan dhaammannoodhaati. Anamma dhaloonni arra jiru huyyoo dhaloota akka qabute. Dhaloota waa barate. Dhaloota jaarraa 20 takkaffaa nuti jennu kana yoo dhugaan ta'e. Wantoota seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dalagamti. Asumarraa hubachuudhaan bakkatti waa hafan. Bakka guurcaan dubbii dhukkubni wayiitti hafe sirreessuu yoo barbaade hatattamaan dhaloonni kun qaamni qindaawaan tokko yoo jiraate qaamni manguddoo Oromoo tan yoo hawu abbootii gadaatiin haa ta'u qaama qindaawaa hayyootaa fi beektota Oromootiin ta'e haa ta'u shira dalagame kana shira xaxame kana waggaa 50 awwaalame kana kan arrallee cinaa tokkoon hafe kana mallee cubbuu cinaa tokkoon hafte tan arrallee namni dirqama qabu sirreessuudhaaf seenaa cubbifamte seenaa dabde sirreessuu qabu dhugaa dabde haqa dabde sirreessuu qabu dhaloota kana ilaallata. Kanaafuu qaamni tokko jabaan dhufee waan kana sirreessuudhaaf ifa baasuudhaaf seenaa haqaa godhee qulqulleessee gingilchee kitaaba akka malee barreeffame hedduullee reject godhee facaasee seenaa qulqullooytu hubachuudhaaf barreeffachuudhaaf dubbii hafte tana dhaloonni kun arra jala deeme hubachuudha qabaan jaarsaaf humaan hafne ammoo wanneen takkitti tanaa wajjin carruma tanaan dhaamsa uummata Oromooti dhaamu kadhamne kute nuuf hin galu seenaa dabde sirreeffachuun nu laallata manguddoon arra lubbuun hafte tun akka muuziyeemaatti haa jiraattu ilmi namaa duniyaa tanarratti warri cubbuu dalagee fi waan gaarii dalage hundinuu ni jiraata seenaa isaatii wajjin jiraata. Arrabooda ummata Oromootiif waa fidanii miti. Arrabooda waan godhanii miti. Lubbuun jiraachuu qofa carraan isaanii amma ammaasii booda. Kanarraa kan ka'e wanni Oromoon irra wal nyaatu nafne. Waan dabe dhaloonni kun ka'ee qindoominaan if qopheessee wal qopheessee ijaaramee seenaa dabde ta hafte sirreessu. Barbaachisa waa'ee immoo du'aa badhoodhaatii fi gartee damma isaadhaatii fi baaruutumsaadhaa jechi gabaabaan wanni nuti jechuu dandeenya. Waan gataaf immoo leencoon taafe isaatu beeka. Maaltu gatafe? Yoo dhugumaan hanqi inni himatun dhugaa taatu taate. Waggaa 50 turte. Waggaa 50 booda ta'us. Dhugaan jirtu wanni nuti sooressa jaarraa abbaa gadaartii fi ragaa hoogganoota yeroo san achi jiranirraa jireenya keenya kanaan dhaqqabnee fi odeeffachaa baanee fi galmeessine. Isi takkitti tana wanni namni baruu qabu rakkoo ideoloojii qaban rakkoo biraa rakkoo personaaliin qaban rakkoo ideoloojii badhoodhaa fi baaruu jidduu turuun yeroo dheeraaf ture dhufa leencoo durallee turte deemaa dhufte ammas wanni leencootti dabale waan isaan walii wajjin tatta'aa yeruma sana haasawaa jiraniitiitu akka damma isaan badhoon baaruu fi leencoo xiyyeeffatu godhe haayoo isaanii beeka duriis ni beeka. Arras duru baarun waan tokko leencotti haasa'uu eegale kuma leencoon jarri keenya isaan biraa kaaniin durutti haasa'uu eegale leencotti baarun wanni kun akka machaa'ee ka'u yookaan aariidhaan guutamu hadaranuu godhe tokko kanarraa jeetii yaada ammoo dhugaan jirtu kan baaruu dhahe badhoo ammoo ijoollee waardiyaatu jiru nun dhiisan jechuun hoggaa inni leencoo jala ceewu. Jalachi fiigee miila jala dhahe. Badhoon hoggaa gattaa'e kana booda nama tokkoon gaafanne namaanis hin hafne ifiif qawween isaa hoggaa dhaqanirra dhaabbatan qawween isaa miila isaa lamaan jidduu jirti afaan isaa hokkeessaa jala jiran mataan isaa achiin banamee jiraachuudha hoogganoonni warri afranii miilarra deemee dhaqee baaruu arkee badhoodhaas arke akkanan nuu gabaasaa turan nuu himaa turan ummanni Oromoodhaa isuma tana ragaa godhachuudhaan tanuma qabachuudhaan taatee tanarra tahamte hedduudhaas hubachuudhaan seenaa gurraattitti ummanni Oromoo haa galmeeffatu ta'arraa boodaallee haa sirreeffatu tana seenaa gurraatti galmeeffate ta fuula duraa akkami sirreeffannaarraa Oromoon haa wal mari'atu takkitti tana haa qabatani tanaaf ammoo hijaa biraa wal keessa barbaaduun hin barbaachisu takkitti tanan dhaamsa ummata Oromoo dhaammachuu barbaada Adam kiyya
Dugari qabxii takka nu hafe takkitti tana yeroo biraatti deebiin namoonni kaafna ta'ettu yeroo hedduu sira Taphise yoo yeroo qaban. gabaabsineeti waa'ee wareegama jaal mul'is gadaa gabaabsineeti kaafna. Mul'is gadaatii fi sooressi jaarraa abbaa gadaa warra waa hillan qabsoo ganama wajjin jalqabe jalqaba irratti reefu atilee akka kaaftetti dhagaa gaachanaa gaafa sooressi dhufullee warra gartee fidee deebi'e keessaayi. Yeroo hedduu seenaan isaanii walitti hidhata qaba. Gaafa gartee adda bahinsi dhufe san akkamitti mul'isii fi jaarraan adda bahuu danda'an. Wareegamni mul'isoo akkam ture? Eenyutu ajjeese? Yaa fayyadee adeeroo mul'is kun akkuma jaarraa abbaa kiyya hedduu jaala kiyya haga jirru takka addan baane. Waan kana xiqqisho meef duba deebi'ee si kaasa akkamitti adda ba'an jecha iyyuu sanirrallee ka'uun fedha. Mul'isnaa fi inni Somaaliyaatti wal dhaqqabnee turre bara 1987 waliin achi turre. Mul'is akkumaan xiqqoo reefu tuquudhaaf yaale tokko 80moota keessa isaa fi Shimaammas Idoo jaarraa wajjin gobeelle dhufaniiti sababa fayyadhabaa dadhabina fayyaadhaatiin akka gara Somaaliyaa Jabuutiitti akka ergaman tuqeetiin ture. Achirraa ka'uudhaan jaarraan gaa yeroo dheeraa booda as gobeellee tana kophaasaa amal lamaas tureechii boodas waraana horee guddatee qabsoon sossootee eegana ergoo dippiloomaasii illee Somaaliyaatti ergee waraqaa mootummaa Somaaliyaatti illee barreeffatee akkasii gaa ergoon dippiloomaasii illee Somaaliyaatti deebite. Waajjirallee Somaaliyaa keessa banachuun eegalame. Amma gaa yeroo tana Mul'is Jabuutii irraa yaaman jechuudha. Amma isaa wayyaa qabu. Jabuutii irraa yaamanii Hargeysa dhufe. Hargeysa kana katabee mayyuu faatu jira rabbi rahmataa godhuufi. Katabee mayyuu ambaasaddara jaarraa abbaa gadaa kan jaarraan yeroo duraatiif Somaaliyaatti ergee jechuudha. Ambaasaddara waraqaa jaarraa fuudhee dhaqee jechuudha Somaaliyaa dhaqe. Isaa fi adeeroo ibsaa gammachuufan. Yeroo tana gaa Jabuutii irraa Mul'isis yaamanii achitti isa achi jiruun amma ani Jabuutii wanna biyyarraa gaararraa waraanaa wajjin Somaaliyaatti achitti itti dhufe jechuudha. Yeroo tanaa akkuma nama bakka bu'aa jaarraati sadarkaa hooggana waraanaattis sadarkaa dippiloomaasiittis waan barbaachisaa ta'e hundaafuu akkuma bakka bu'aa jaarraati Mul'is amma yeroo tanallee. Isa akkanatti jiru gaafa kan mari'annee deebitaa hoottu jedhanii gaaratti illee yaamanii gaarallee dhaqee achuman na deebi. Anuma Somaaliyaa jiru. Achuman na deebi mari'atanii. Jaarraa yaame? Jaarraa yaame. Dhaqee jaarraa wajji wal arke deebi'ee jechuudha. Anuma Somaaliyaa jiru achi deebi'ee yeroon gaa tanuma keessa adeemsi yeroon deeme Somaaliyaanis yeroo san keessatti haala hamaa keessa jirti. Isa namiitu biyya qabachuu barbaada lolaa deemaa jira. Nuti jiru lolli Somaalee sun anaa fi isaa achi jiru nurratti heewu. Duuba sababa adda bahinsa ta'e kanarratti waa xiqqoo isinii tuquu barbaada. Namoota hedduu arra durallee gaafii tana gaafatuun dhagayaa ture. Maaltu jaarraa fi Mul'is adda baase waan jirurratti. Yeroo caba Somaaleen amma cabtu kana. Caba kanarratti anamma Mul'is achi dhiiseetiin namoota hedduu dhiisee anaa fi falmataa gadaa Sufiyaan Jibruufaan gaara kunne gaara jirra amma biyya keessa jirra. Yeroo caba Somaaleen cabtu kana amma namni machi jiru Mul'is faadha jechuudha. Amma maaltu ta'e jaarraa fi Mul'is maaltu adda baase bakka jettu tana laal caba kanarratti caba Somaaleen cabtu kanarratti eessa nama biyya qabdu qabattu kanarratti waraana bilisummaa Oromoo ka'aabaa oo kachi jiruu fi kaayefelloo harma jiru kana hoggannichi jiru. Amma Mul'isii fi Nadhii Gammadaatii fi Galaasaatu wajjin mari'ate. Galaasaan biyya jira. Telegiraamaan yeroo san telegiraamaa jira wanni biraan jiru. Telegiraama waraanni ittiin dhimma ba'u jira. Waraanni hundinuu hagaara jirus amma waan akka telegiraamaa tana arkachuu fagootti walitti naasa'u eegalee jira.
نقبان جتشم ما لكم عم ببتتني قبان تليجرام نقول هيك تيقبا دينا في رخيت اللي موجا قبا موانجي جيرا مو أوليغت أوفتي موجا خنان دينا في رخيت اللي هردفتي دقيفتشو دنديس أفانو تأداد داتي وانا سومو خان هردفو دنديس أما نما سديت وجهاز تليجرام خنان ندي قمداتي في ملسي في غلاسا غارة جرو ولتي بكتكتي غلاسا داوج ولي هداني هاسوان جچو أما ندي دا في ملس سومالي بكتك وجيران بكتك تليجرام تقرر وجتتا وجيران غلاسا وجه هاسوا جيران وني مرياتا ورانا خنا كم غونا ورانا أورومو خنا خجمناتي في جمسيتي استعمال غونا ورانا خنا ولتي دبلتي إرجنا غرا غارا غرا بيا إرجنا أسكي سبدني دبمني سومالين في تومنا ولتي إدانة إرجنا وانجو هاسوان إسي سمرتي رجيان أما قافيتو مولسي بديات جولين تليجراماتون أصوفتم موجا سنرديت تورق ما عيفلوتم موجا سنرديت هوغانوتا غارة جرو ورق شيخ عبد الرحمن يوسفي في هوغانا ورانا هندا وجد أجيفتن هاسوسن دقيفتن جولين تليجراما وليغت أوفتي انفورميشن غورتوتون هوغاوان سنغرتي هوغانوتا خنقا وانا مالي ونو هنجتشا ولت رفني دقيفتن جتشو تاني هاسو خنا دقيفتن أما يقوان كان هو بتني بودا ورانو ما ولي إداني بافناك وان براتي ميكتين برانجر خنقا ملس غافا هم بكا تليجراما خينياتي تشيامن جتشو هوغانان بكا تنجرو مخاون دركا قبويسا جولن تليجراما غارة خيسيتي ساو قنمتي جرا ساسني ملسا يا ما جاني ملس يامن ملس وانت خليسا اسويتن جرا وجه مرياتين وجه نسمع مرياتين دغافتن اي يا رولن جرجرتات اتيس تليجراما نقبدا جرا وجه مرياتين دوبنوتي هو مانو بيسسن أبو أيرون جرجرة جئتمان أما ورساسا ديمو جرا خنا قد نمني بكر جرا حواسن نو چاب سبر دانگا إثيوبيا سينا جرا نمنون بيتي چاب تيتي حواسن أورومو خون أكو مجروتي بكتي سوماليا خيسا بكتي دانگا إثيوبيا چيها جرا غاوا حواسا قدا أمتا قدا نما إبسدي في جاتمي وي خاني هم الرئيسة ولي قباني في تنسر يجو درگين چابا دورا چابا إسي دورا خانو جتي خطي درگين أمتا سم فتي خطي حواسا سوماليا راول سينسان أما غا ملسفاني زوگو متنا أمتا دبين چابا رجرتي إسانو تاو دافيرون أركن نيجو أبونو جرجراف تنگوني أن جرجرو ما فين تنگوني أما أولاد ديما جرا أما أوريسار رجر رجنجي ورقة فتقول ورا بيجا خيسة جرومو ورا ما ورا بيجا خيسة جرو قافته وقالوا تقول قدا بيجا خيسة جرو ورا ورانا في شيخ عبد الرحمن يوسف بكبوا سوري سجارة بقى فاتو قافته ترى كلامه جلي يامني دبين جرجرة تنندنو هاسو في والأمنسيس في يرون إنجرو هوغانوني بافا تشوف شرار كته هرجيسا خيسا قوية زورا هوغانتو تادبيل سمع أوروموتي akkasitti hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo hargeysaa keessa jiru wajjin carraa Jabuutitti baafachuudhaan harkatanii Jabuutii seene mul'is jarasanii wajjin Jabuutii seene. Hanga dargiin cabtutti Jabuutii turan achi ture jechuun mul'is. Gaafa dargiin cabtee dhufan gaafa chaartaraa jedhamu kana dhufan amma. Guyyaan nuti yeroo duraatiif eega biyya seenne mul'isiin ijaan wal garre gaafa manguddoo Oromoo kutaa kudha takkaa ja'amtanii ABO biraa leencoo faa biraa nutti dhufte bishe diiman nu dhufte guyyaa san wal garre manguddoo sanirraa takka ta'ee dhufe jechuun mul'isa. Dhageettii gurra kiyyaatti hoggaa manguddoo wajji haasoo fixatan jaarraa fi inni maqoo waliin baan
نتجارة را إنفقانو قنداو بكا إني سينو في بكا إني باو بكا دابتو وروجي دابتو أما نتجا أبو جرا خنا كومت أمنتي وجديم تاجا جاران جرا وان تهني بيتا يا بو أتينو ما أمنتي وجديم تاجي جان يا بو أنسيفين صداد جرا خنا أمنتي هجيتي تدبي واني دبرون دي مناما ناهمني أنو منتنان سومالي جاران برغوسن سومالي أجرا إيجنا رفو ديما جارانو خرا ديرا خرا جبا ديمي نمك جارا چرا كبيسة نگرر سومالين مقدشونا كتر ديگمت أچه خيسا بيروف دوبا بسدي متو والجنيكا هجيتي تدبي ونتوني وان خطر سيفي دبي خر هجيتي تخطو وان كان خيسا جروتين بليسيني جراجون قرخيانين دغايچو اسانچنا دابن جروتي هيا من قدو تنگگيسيتين دبي اجينجو من قدو تنگا توجدوف نتنا گلچيتو من گگيسي دبي اجيان جين اچت ادبودا واني جبدون ادى إسام باسي سنجرتو وانو ما أكنا تاتاتي تامت تنرى ملسيس غاچو من جبوتي جرا وجي سيني وجي غتاني والأمن سيساني واني قدون حاسا وميو خرقوت هنجرتو دبين تاكت مساني ملسي اللي لچماني جرو ما وجي چمت تافي ايغا سوري سا وجي والأركان اللي نمان ديبي انونجي كتمالين ديبي akkasuma jara wajjin biyya keessan ka turanis ture yeroo takka ergoollee godhanii gara Kanaadaa kanallee dhufe ummatattillee haasawe ummata wajji wal arke biyya deebi'e cabti gaa dhufte jechu cabasanii wajjin gara Soomaaliyaa hoogganoota hafanii wajjin gara Soomaaliyaa khutan jechu wae mullisirraa kana beeyna akkitti soorii isaan addabaanii fi jara wajjin hafelleen akkaataan kanuma laafuma kana jabaan turre jechu حالوماتو يرو من أمني ولين قد تتاي وجهها سوتون أركمني أكو ما تيجي في الراحة مولي سماتي تو أكو ما يسات تافيج أكو ما قرتي تاتي جوجي سنيتين جراوج جو ختيني شمانا في وان سوري سخوت تجين تنا لين دقيفن دوبا تدو أساتين سيرو فبيفا قبابا وايم مولس الدبل سما ورمو خيست اللي يروسن واحد دو ديماتوري الدو ديماتوري تيبي اللي في وجه ولي قلتي قد أشورت اللي هذاك أبان ترى إذا في اللي خيسو ساني تنرت اللي هذا والدفق أبا يرو تنا جلاسا خنا خايو أددات جيرو هذا إلى أددات ورا خايو كابسو ولا بوم مقبل سما أروميات أمانو رانا ما توكو جاني ديبا يدودان جلاسا كنو أكا أنغور رافودا متعاصم جلاسا متاني سا أنغور رغافا سني غافني ديبا دان جلاسا ريزاين يفقد أشرا خانك أدي بلسما أورومودا تشيبودا إرترت كامبي إسيدا أشت قد أتيجو أشت موف قوته هو جنوني شت الردون ساني شت خطاني هاجي تكو أسمت أفن ملص فاني في نموني هاجي تكو أرموت أفني إسيتنا هنتي نمني أمها سور روان كأوان دبن شراء ديناتو نمنو أكلمت ماجرا شنا دي إرجم ديناتي تو مرمى دبل سما أورمو خنا خيسان إرجم ديناتي تو وان إننا ما تقفا خن أملم كايو ولا بوم بل سما أورميات أمانو تيفي ولي قلتي تيبي اللفتنا هم فرن وان تيف إرجم ديناتو تيبي اللف كيسان مورا الدبل سما أورمو تملس أكابي اتبتمي جاء ما جرا جتو نما تكو خاني دلوتان هويات جتو ومتا سبا غرتي سومالي خان هويات خم مورا سنت يرو مهون داود الديبو مورا سنت اللي يرو هدو الديبيا نمني سن ارغم ادك ابا تجام غافا غلاسا نچ جرول نمني سن غلاسا ما دفه قنما جان غافا غلاسا مورا سن كيس جرو نما أكام متشوفي كامنا جينيا خني حسين ايديد علم ايديد أججا ورانا خيرو سني خني مرنا هويا مرنا ايديد اتقافة حسين ايديد جاما نما إسا وجي ولدت دينيا في فرماك أبو كامنا جينيا اللي نما غرتي إسا سني في غلاسا جدول اللي ديما توري جاما يجو نمني أما مرلسي بتميخن مورا ورانا رفيتما
مورا ورانا زيارة وراني خن هوغني ورانا خمورات نجرو نما قدافي خجاج جيس قدافي بكا مخينا وهي خاو ميني باس وهي الرافورة تنتو فقومتي مورات الرأي على خنجري مورا ورانا الرأي على خراديم بكا ميني باسي وهي الرافورة تنتو جرايتو خراسا دبرو داف نمني خر أجتي نما ايدو ملسي وجين اجني ورانا موراتنا قدافي tokko hadura godhaniif irraa hambisanii kabiraa godhaniif isa kana waan wajje haasa'uun qaba kana miti abal wajje adeemu jaaniiti nama tokko kabiraatti hidhan jechuudha mul'isii fi nama kana bakka takka dhawame jechuudha bakka makiinaa sanitti jechuudha namni suni armaan dhawameeti gaa hanga ammaatti lubbuun jiraachuu dhabasan beeku malee haga duraa lubbuun ture yeroo sanin lubbuun isan baane nama eeyduu mul'isii wajji deemu san achi wajji dhawame mul'isa ammoo achumatti du'e achumatti hachi ceen dhaqqabne jechuun mul'isa warri mooraarraa dirmatee dhaqeen dhaqqabne jechuudha isin tun akka lamatti himamaa jirti erga madiinaatu mul'isa dhaqqabee mul'isa akka hotu godhe murnuma mooraa warra abaa'oo kana keeysaanis waan kaayoo ولا بوم في بلسما مالي ماري نيغوشيشن تي بي ال في وجين غودا مو خنا وان نما فدت وان انتانف نما تنا من وانتف كوني شيرات اتامي مورا اباو خيساي هانغا تي بي ال فيت شرهم مولي سرت اتامي تايتو تيتو هركدي ارجا مدينات نمن تبيتامي نمن سن تبيتامي حسين ايديد اجاجا ورانا ايديد كون ورانا يروسن اتيغا humna naannoo sanita Somaalee gurbaa jeneraal eediti jeneraal Hussein eedi jaanin isaasi gurbaan sun ni qabamee ni jeefamee jedhama jechuudha ni jeefame gurbaan sun kan mul'isu faadha kan akka firummaatti Hussein eedititti dhiyaatu sun kan jara san isaatu fixe jedhamu kun Hussein eedi qabeeti jeese jechuudha akka kanatti himama ammallee wanni sun Misrii dhiiroo qaama murna warra adda bilisummaa Oromoo kana keeysaanii namni itti bitamee dhuguma TPLF ajjeefte waanju hanga ammaatti ministirii ta'e namni gaaffiin akkanaatu nutti dhiyaachaa jirti akkaataan duutii mul'is karaan isiisanii isaa fi nama tokko namni tokko eeyduun isaa wajji deemtu ni dhawamte yeroo saniif lubbuun hin baane miidhameeti hafetaa mul'is yeruma san du'e gurbaa mul'is ajjeese Hussein eedit qabeet ajjeesee jedhama jechuudha. Duuti tun ittuma fufte mul'isii boodaas lafuma sanitti Sheekh Mahammad Sa'idoo kan sooressa jaarraa abbaa gadaatii fi mul'isii wajjin gobeelle seene. Marsaa 8 keessa Sheekh Mahammad Sa'idootis mul'isii booda yoo ture baatuma 6-7 ture jechuudha. 5-6 ture jechuudha. Sheekh Mahammad Sa'idootis bifuma kanaan ittuma bitamtee Somaaleen jechuudha. Isaa salaata ishaa'ii salaachisee manuma isaatii fi masgida jiddutti makiinaan dhufanii ukkaamsanii qabanii makiinaa keeysa kaa'uu dadhabanii rasaasaan dhawanii achi dhawanii ajjeefna jaanii biraa kutan jechuudha. Sheekh Mahammad Sa'idoo ukkaamsuuf ture ukkaamsanii fuudhanii deemuuf ture ni dadhabanii firra qaabsawe rasaasaan dhawanii gandi ollaan kun hundi gaxoreegaa qababsaa fi iyyansaaf rasaasaan dhawanii firraa biraa kutan jechuudha. Sheekh Mahammad Sa'idoodha. Achirraa fuudhanii hoggaa hospitaala geessan silaa yeroo sanitti odoo biyya akka qabdu taatee hospitaala gurguddaan barbaadanii dhaqqabama ture jedhan. Namni tokko abbaa qabeenyaati saahiba isaati silaa fuudhee xayyaararra kaayee Dubaay geessuudhaaf karoorfateeti wanni hundi xumurameetti kenni muramee xayyaararra kaayanii erguudhaaf Dubaay gabbaafame. Isaa gabbaafame xayyaararra kaayamuu deemu akka xayyaararraan kaayamne qaamni tokko dhoorke jechuudha. Qaama tokko dhufee dhoorke akka xayyaararraan kaayamne hospitaalatti ol deebisanii sarvaayivi tahuu dadhabe jechuudha. Sheekh Mahammad Sa'idoo akkasitti kanaafuu akkana turee shirratti
warra biyya saniiti moo qaamni dhorku kun akka himamutti qaamuma warra biyya sanii hospitaala keessaanis qaama warii hidhaa qabu nama ala jiruunis qabeelee hidhaa qabu kun asittuunuma dalagamaa maal gootanii ooftan jaamee qaama dhiibbaa qabu kan hidhata wayii qabu kanuma afaan Sumaalee dubbatu ka ergama qabu akkan deemne dhorke qaama hidhata wayii qabu akkasi Sheekh Mahammad Saidoo hospitaalatti ol deebisan deemu ka saahibni isaa tikeeta muraa fi Dubaayittiin akka inni sarvaayiv ta'u godha jee oofuuf deemu dhorkanii ol deebisanii isin sunis ergama TPLF ijoo nama Oromoodhaa halabasan keessa jiru xiyyeeffannaadhaan itti bitamee akka dalagameetitu kunis gabaafamee kute Sheekh Mahammad Saidootis Somaalumaan dalagame sunis jechuudha. Eegas boodallee warra maatii isaa doorsisaa turan jechuudha. Garuma qabsaa'ota garuma dhaabaa kanuma abaa'oo keessaanii akka ajjeefamu godhamee waan takka takka sadii deemtu akka kunis jaamaa jira. Ni jirti. Ministirii tana kunuutaniin jechuu barbaade ministirii kanaatu jira. Qaamni TPLF yeroo sanitti kan Somaaliyaa qubatu ajajni waa hundaa isa harka ture. Murna abaa'ootiinis wajji wal mari'achaa jira yeruma sanitti waa'ee nageenya irratti wal mariitu ture. Kanaafuu ministiriin sun hanga ammatti qulqulloominaan warri gartee harkaan ergama san hojiirra oolche yoo Somaalee ta'es jaamee himames qaama murna abaa'ootii fi qaama TPLFin akka shirri sun raawwate namoonni haasawaa jira jechuudha ministiriidha. Kanas dhugaa isaanii haqa isaanii dhiiga isaanii guyya tokko rabbiin ni baasaa ta jettuun qaba. Yaa Adam kiyya gaarra si oolche bulche kami. Umara kon qabu ni goolamna amma xumurre. Guyyaa biraatti itti deebinu taati jechuudha. Guyyaa biraatti walitti deebineetti bal'inaan hedduu raasoyna adeeroo nutti guuto. Sa'a dheertuu fudhannee gartee akka leencoo fi baara wajjaa sonitti akka garaa keenyaa wajjaa soyne hedduu wajjaa soyne waa hedduu takkaan bare waa hedduu takka uummanni keenyaas waan adda baafachuu qabu haa soyne qabxiilee haafne ijoo hedduu haafne qabxii akka gartee waa'ee ajjechaa mul'ise tanarratti yeroo biraa namoonni gartee viidiyoo kana harkanis agartee namoonni viidiyoo kana namoota gaafa san bira jiran namoota hambisan keessa jiran namoota walqunnamtii qaban akkaataa ajjeefamuu mul'isan namoonni beekan viidiyoo kana namni arku nu qunnamee bal'inaan akka nuti barbaanna maaliif seenaan dhodhoqottee hafuun qabdu ifatti bahuu qabdi jechuudha waan dabre waan taateef. Wareegama gartee ABO fi AFL iddoo ta'ellee ammaaf hanga tokko irraa dubbanne malee takka takkatti bakka ajjatanii fi namoonni wareegaman bakkatti awwaalamanii fi akkatti awwaalamanillee akkatti wareegamanillee beekuu barbaachisa. Sabni kun seenaa saba kanaa waan taateef jechuudha. Seenaa gurraattii akka jedhanitti gurraattii taatullee gurraattii san gartee akkasii katabnee kaa'uu qabna dhaloonni ABO. Maaliif tabiraa gartee fakkeessanii haa ta'uu akka hin taane. Kanaaf wantoota hedduu haafnee hojii marannee dhumarratti amsa gabaabaa waan gartee dhaammatti yoo qabaatte carraa si kanneetiin nagaa waliin jannaa yeroo hedduu galatoomi carraan keetii dhaamsa gabaabaa dabarfadhu. Fayyada Adam kiyya dhaamsa gurguddaa hedduu dabarsinee wanni waan numa tuttuqne malee waan haasawamee dhumuu miti waan waggaa 50 dheeraa kanaati. Dhaamsi kiyya kabiraa wanni biraa taniin dhaammadhu takka illee hin jirtu wantoota akkamma jettee tan ministirii taatee hafte tana dhaloonni kun barbaadee seenaa dhookatte seenaa awwaalamte seenaa cubbifamte seenaa haqaa qulqulleessee qotee baasee seenaa sirreessuun dhaloota kana laallata jenereeshina kana laallata jeetii yeroo hedduu waan kana irratti xiyyeeffannaa qaba seenaa akkamman tana mul'is gadaallee ittuma deebine tan akka jaalladhii gammadaafaillee ministirii taatee hafti takkanaallee dhaloonni kun qotee baasee dhugaa isii faana dharee baasuun hoggana adda bilisummaa Oromoo kan yeroo sanii miseensota yeroo sanii kan ministirii tana dhokattuu tana beeku barbaadanii dhugaa tana baasuun dhaloota kanarraa eegamti. Kanaafuu an ummata Oromootiif dhaamsiniin qabu. Waan kute kuttees gurraachamtus bareeddus fokkattus seenaa kutte dhugaa isii haqa isii sirreessi cubbuu keessaa baasi malee wanni ati xiyyeeffatu fuuldura kee sirreeffachuudha. Tokkummaa kee hegereete wanta kalee qaabsoyteef takka takkaan irra dhaabbattee lakkaawwattee injifannoo tee lakkaawwachuudhaaf milkii tee lakkaawwachuudhaaf
فولدر خيت إيفن الرلال فولدر خلالي جبو خليد لقمتي تنرى ديمتي تنو مقوتي تنرى ولنيات ولين أمة أرموتي في دامو برباد تولتوس هماتوس ميويتوس بوشويتوس أداتوس قراتشويتوس دبرتي سينا دان دبرتي سينا سنقف كل يفدو سر يفد قام أرها فرا قام أرها لبونها فرا سر يفد أكا سر يفمت فدد أكا كل يفت سر يسيطول فدو خايد وان الرابعين يسنيهم نجر وان سوري سجارة أبا قدا أفان سارة نموتن برا ورا سوري ساوجين غافا سنجرو هندرا وان دا جيسا قبد وان غرتا قبد إسيتنا هندرا واقودون فدو سينات ديبي تلرلي دب سماجرتو سري فدو كل يفدو أمو تيجي فنان كي قدان تقوم ما تيتي في هجريتي تيجي فدو إفجيجيري politically economically mentally قبرم ما سمو جلاباني أرانتنا تنوتي هفته قوان أكنا فجين يلالو قبرم ما سمو تنوتي هفاجرة قبرم ما سمو خيسا هابانو فولدر خيني هاتي فنو تقوم ما خيسا جبي فدون وان دبر الراولينياتين سري فدو مليتي سر راولينياتين خاخو تسيفين قلو هنك أرمان دامتنا أمة أوروموتيف كنت أمسخية خماجياتو فجانا دي قادم كي جغلتون adeera kiyya hedduu galatoomi kabajamtuu daawwattoota keenya turtii waa'ee seenaa gartee Oromoo qabsoo Oromoo keessatti seenaa turtee fi kitaaba Obboleencoo Kadhiyoota Nagabbee wajjin wal qabsiifnee waa hedduu kaafnee marii bal'aa qabsaawaa nama gartee jaarraa bira guddatee jaarraa wajjin hangara yeroo dheertuu ture goda dhagaa gaachanaa keessa jaarraa wajjin ture qabsaawaa murtii guutuu wajjin turtii taasifnee asuma goolamna. Video keenya kana like share subscribe godhaadha walii qoodaadha miidiyaan kun miidiyaa keessanii hordofaa isiniin jenna hedduu galatooma arraaf asuma goolamna adeero nagaa nu ture fayyaa nu ture yeroo biraatti dhimma biraarratti walitti deebina nagaa nu ture assalaamu alaykum warahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nagaa naaf jedhu abbay ayya nagaatti